wanta baay'eef yaaddeessaa gaddisiisaa tokko sitti himuuf dhufe. Yeroo baay'ee Oromoo Harargee tanaaf sagalee haa taanu, Oromoo Walloo tanaaf sagalee haa taanu, Oromoo Shawaa tanaaf sagalee haa taanu, Oromoo Wallaggaa tanaaf sagalee haa taanu, Oromoo Arsii tanaaf sagalee haa taanu, Oromoo Booranaa tanaaf sagalee haa taanu. Eenyus sagalee taata? Eenyus si dhagaa? Eenyus sagalee taata? Mee natti himi, eenyuuf sagalee taataati? Eenyurras sagalee taataa? Eenyuuf sagalee taata? Eenyus si dhagaa? Fudhatama kam qabda? Biyya tana keessatti fudhatama kam qabda? Eenyuun siif dhagaa sagalee ta'e? Sagalee tiyya dhageen naa deebisattee ni yaaddaa? Eenyu guyyaa kamii guyyaan sagaleen teessan fudhatama harkattee sagaleen teessan isin deebisa harkatte? Guyyaa kamii guyyaan ajjechaan ilmaan Oromoo irraa dhaabbatte? Mee natti hima? Mee natti hima? Miidiyaa kana nu jubbisiiftan miidiyaa kana. Akkuma itti fayyadamnu nu jubbisiiftan dhugaa Rabbii. Eenyurras sagalee eenyuuf sagalee taata? Eenyurras sagalee taata? Sagalee ta'e eenyus si dhagaa? Eenyus sagalee ta'e si dhagaa? Natti himi mee? Ajjechaan bara irraa Harargee qofaa miti. Arsii keessatti. Wallagga keessatti. Kan ajjeefamaa jiru ilmaan Oromoo bal'aadha. Kutaa tokkoo miti. Isinii galee? Kaayyoof karoorri ilmaan Oromoo lafa tashanyii Oromoodhaa lafarraa balleessuudha. Yoo yaadattan ta'e qurxummii balleessuuf bishaan goggoisuun dirqamaa jecha jaamusanii qabatama ragaadhaan mirkanaawaadha. Eenyus sagalee ta'e dhagaadhaa baran. Kanaafuu sagalee ta'uun uummata Oromoodhaa silaa himaa malee dhagaan baay'ee duuba qusate. Dhagaan hin jiru himaa maleedha. Mee walii sagalee ta'uun gaariidha. Garuu nama sagalee teessan dhaggeeffatee deebisaa siif laatuutu hin jirre malee. Nama ati sagalee irratti taatee sagalee teessan fudhatama qabduutu hin jirre malee. Ilmaan Oromoodhaa tokkummaa qabaadhaame. Tokkummaan humna mataansaa. Kan bilisa nu baasu, kan uummata Oromoodhaa bilisa baasuu danda'u warra qabsoo hidhannootti amane qofa. Warra qabsoo hidhannootti amane qofa. Jaalattanis jibbitanis warri qabsoo hidhannootti amane uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf malee wanta biraa mataa fi bilisa baasuu dadhabaniiti miti. Kanaafuu maal gochuu qabna? Maal gochuun nurraa eegama? Waraana bilisummaa Oromoo ABO deeggaruu qabna. Maqaan Oromoodhaa kuni osoo isaan jiraachuu baatanii har'a nuti hin jiraannu ture. Kanaafuu namni sagalee ta'e taanus hin jiru. Namni sagalee teenya dhaggeeffatus hin jiru. Namni sagalee teenya dhaggeeffatee furmaata nuuf laatus hin jiru waan ta'eef qabsoo hidhannootti amanne nuti. Jalqabumarraa kan nuti itti amanne Itoophiyaa diinee Oromiyaa ijaarrachuufi. Namni si gane deebi'ee sin dhaggeeffatu. Tuffii uummata Oromoo irraa qaban hin argitanii? Abiyyiif Shimallis tuffii ilmaan Oromoo irraa qaban hin argitanii? Isinitti mul'atu? Moo isinitti mul'atu? Sagalee nuutaa bakka kanaati irratti Oromoo bakka kanaa maali taate sagalee nuutaa? Eenyus sagalee taatamee sagalee eenyus dhaggeeffata? Waan hiikki sagaleen kee qabu maali? Karaa bargaaffiin koo. Kanaafuu tokkummaan ijaaramaatii waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa. Gabroonfataa kana afaan qawweetiin kan nama ajjeesu kana harka duwwaa akka kaastan tokkummaa qabaannaan beektu laata? Tokkummaa qabaannaan afaan qawwee malee harka duwwaa ofirraa kaasuu dandeessan. Bakka hunda sagalee nu ta'a jechuun dura meefumaafuu wal ta'a isinummaan. Namni gaafa san sagalee isinii ta'u rakkoon qabu. Jecha kiyya kana hubachuu dhabuu dandeessa. Sillee mufachiisuu danda'a.
tokkummaa uumaa osoo jedhanii hayyoota meeqa lubbuu meeqaatu itti dabre tokkummaan qabdan ka tokkummaan humna akka ta'e hin beektan ka tokkummaan dhuunfaadhaan akka nama fayyadu hin beektan ka ajjechaa kutaalee Oromiyaa godinaalee guutuu keessatti ilmaan Oromoo irra raawwatamtu kana jalaa bilisa akka nama baasu hin beektan. Kanaaf tokkummaadhaan ol ka'atii ilmaan Oromoo cinaa dhaabbadhaa. Ilmaan Oromoo akkasiin tokkummaadhaan bilisummaa harkachuu danda'a. Kanaafuu lallabuun bu'aan buusu. Lallabbiidhaa miti dubbiin. Jecha qofa osoo hin taane gochatti hiikuudhaani. Kanaafuu jabaadhaa isin jechuu jaalladha. Hayyuuf beekaan qabnu hundumti isaa ta'u ilmaan Oromoo irratti hin callise. Akka waan Oromoo taanee dhalachuun kun yakka ta'e akka waan Oromoo taanee dhalachuun kun yakka ta'e abbootiin amantaa gurguddoo nuti kaleessa biyya keessaa qabnullee narraan tanaa nutti callisanii ajjechaa kana ni harkanii buqqaatii kana ni harkanii saaminsa kana ni harkanii jechuudha. Osuma harkanii nutti callisan dhabanii isinitti hin fakkaatin. Garuu immoo buru seenaan isin gaafata akka ittiin haftani. Wanta gaarii hojjettan hunduma isaatu ilma namaa birattis Rabbi birattis gaaffiin keessan hin oolamu. Artistoonni Oromootis warreen hawaasa dadammeessaa turtan hundumtinuu jechuudha. Aartiin kan dhuunfaa osoo hin taane paartii osoo aartiin kan paartii osoo hin taane kan uummataati. Garuu warri san dagattanii duula ilmaan Oromoo irratti ta'u callistan seenaan boru isin akka ittiin dabartu. Baraa fi furguggee gajjanii dabarsan jennaani duwideen dhukkubsite amma gajjachuun hin dadhabne. Duwideen dhukkubee jira dadhabnee jirra. Maal haa goonu? Nutti callistan isinillee akkuma kalee isaa nutti callistan. Moo faayidaa dhuunfaa yoo harkattan yoo harkattanis nutti himaa hundooksina. Viidiyoon dheengaddaa Masarat Taayyeetii fi Raayyaa Abbaa Maccaatii fi Offoo irratti hojjedhe irratti Sheekh Jamaal Liyyifaa irratti hojjedhe irratti namoonni baay'een keessan viidiyoo kiyyeessan laaltaniituma bira dabartan. Rakkoon qabu. Abbootii amantaa biyya sana waliin qabna jeeti malee ani wanta biraatiif miti. Oromoo taanee dhalachuu yakka. Oromoo taanee dhalachuu yoo yakka ta'e akka yakkummaatti ilaalla. Kanaafi mee warri feemasa ifiin jettan warri hayyoota beektota ifiin jettan warreen gartee fooloowarsii gurguddaaf jala if qabdan sagalee ilmaan Oromoo kanarratti tokkummaa ilmaan Oromoo irratti hojjedha. Kutaadhaan sagalee walii ta'uu tana dadhabnee jirra. Kutaadhaan rakkina ilmaan Oromoo ijaan arguu dadhabnee jirra. Viidiyoon tiyyatu yoo isinitti tolte share, do it, repost taasisaa mee.